Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jecha karaa chaanaalii Riifeeb Entertainmentiin odeeffannoo kan isin biraan kan ga'an Riyaa Dalooti hanga xumura isaatti nafaana turan affeerraa kooti chaanaalii koo subscribe like share gochuun irraanfatina. Egaa odeeffannoon har'a qabadhee dhiyaadhee waa'ee yuutuubiiti. Keessumattuu namoonni yuutuubar ta'uu barbaadan baay'ee isin fayyada jedhee yaada. Har'aaf kan qabadhee yookiin kan irratti xiyyeeffadhe waa'ee akka biiginarsiitti faayidaa yuutuubii banachuun yookiin immoo chaanalii yuutuubii qabaachuun qabuu fi akkaataa yuutuubiin itti banamu kan of keessatti qabatudha jechuudha. Maarree akkuma beekamu chaanalii yuutuubii banachuun faayidaa guddaa qaba. Biyyoota addunyaa biroo qofa keessatti osoo hin taane biyyuma keenya keessatti namoonni chaanalii yuutuubii irraa faayidaa guddaa argachaa jiranii miiliyoneroota baay'eetu jiru jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko salphisanii ilaaluu dhiisanii yuutuubiin akka waan guddaatti akka wanta wal xaxaa ta'e yookiin immoo banuun isaas akka baay'ee nama rakkisutti waan ilaalaniif gara hojii seenuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubar ta'uun dirqama kaameraa qabaachuu isin hin barbaachisu. Ulaagaalee guddaa wanni isin irraa eegamu hin jiru. Bilbiluma qabattanii yuutuubar ta'uu hin dandeettan jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma inni itti dhiyeessaa jiru kanatti dhiyeessuu hin dandeessan jechuudha bilbila fayyadamtanii. Ani wantoota suuraadhaan wal qabsiisee sagalee koo qofa asirratti upload gochaa jira. Haaluma kanaan yuutuubar ta'uu hin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko viidiyoon ani gadi dhiisu fokkisaa ta'uu danda'a, namoota ofitti harkisuu dhiisuu danda'a jedhanii kan sodaatan baay'eetu jiru. Dhugaadha. Shakkii keessa nama galchuu danda'a. Viidiyoon nama tokko viidiyoon ati gadhiistu suni ofitti nama kan harkisu yoo hin ta'u taate yookiin immoo ati dandeettii waan ta'e hojjechuu hin qabdu yoo ta'e namoota ofitti harkisuu dhiisuu danda'a waan ta'eef viidiyoo kee like yookiin subscribe si gochuu yookiin immoo si daawwachuu hin danda'an jechuudha. Garuu haala salphaadhaan tooftaatu jira. Fakkeenyaaf biyya Naayijeriyaa keessatti namoonni yuutuubarii ta'an yookiin immoo ufuma wal gurmeessanii chaanalii yuutuubii banatu. Chaanalii yuutuubii bananii ufuma viidiyoon isaa fokkisaa ta'uu danda'a. Kan ofitti nama harkisu ta'uu danda'a. Ufuma waliif subscribe gochaa waliif daawwatan jechuudha. Hin kaffalamaaf jechuudha. Fakkeenyaaf dhuguma namni Naayijeriyaa keessatti hojii dhabaadha jedhamu chaanalii yuutuubii irraa yoo xiqqaate $5,000 argata jechuudha. Kan ammoo tilmaamuun nama hin dhibu $5,000 jechuun gara qarshii yookiin gara maallaqa biyya sanaatti biyya Naayijeriyaatti yookiin immoo gara biyya keenyaatti yoo ilaallu tilmaamuun salphaadha jechuudha. Wanti beekamuu qabu yuutuubii banattanii chaanaalii yuutuubii banattanii kaffaltiin isinii kaffalamuudhaaf viidiyoo waan gadhiistaniif miti ulaagaa guutamuu qabu jira. Yeroo itti aanutti viidiyoo biraatiin yookiin qophii biraa irratti hanga isinii dhiyeessutti ammaaf kanuma irratti xiyyeeffanna. Faayidaa yuutuubii ergaa hagana jennee akkaataa yuutuubiin itti banamu waa'ee isaa dubbanna jechuudha. Na hordofaa na faana bu'aa isin jedha. Tole amma immoo dhuma irratti akkaataa chaanaaliin yuutuubii create itti godhamu yookiin immoo akkaataan yuutuubiin itti banamu akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. yuutuubii banachuudhaaf wanti ulfaatu hin jiru. yuutuubii banachuun waan salphaadha jechuudha. Kanaafuu jalqaba yuutuubii osoo hin banatiin dura Google akkaawuntii qabaachuun dirqama. Google akkaawuntii yeroo jedhu iimeelii ta'uu danda'a, jiimeelii ta'uu danda'a. Rakkina hin qabu. Google akkaawuntii erga banattanii booda appilikeeshinii yuutuubii isa bilbilicha keessan irra jiru bantu. Yeroo appilikeeshinii bantu gara harka mirgaa irraan karaa gubbaatiin profile
profile isinitti agarsiisa. Profile san gadi tuqxu jechuudha. Profile egaa tuqxanii booda sign in kan jedhu tuquudhaan dhuma irratti immoo add account kan jedhu tuqxu jechuudha. Kana jechuun akkaawuntii Google akkaawuntii qara banattan sanii YouTube irratti add gootu jechuudha. YouTube banachuun hammanuma jechuudha. Bakka waan biraan qabu hammanuma salphata jechuudha. Ulaagaalee guutamuu qaban kanan jalqaba irratti isiniin jedhe viidiyoo biraatiin qabadhee hanga dhiyaatutti YouTube kan hin banannes create godhachuu akka qabdan gamanumaan isin beeksisuu barbaada. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Horaa bulaa.